السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرت ورمان رمو كانت تفرج الكابتن جرى الحمد لله هرا روزا بوكاري باللحم وجدتو في روزا بوكاري لحمان وجدتو في جرت كان مفادا ونسا قبل فدكونوتي ترتيبا نتنقا أما ستت اللي كل فدي جرى أما دي ما جدتو كان ترتيبا نتنقا جدتو أما تنقا أما شنكرتي اتنقا جرى حاجة جرى ده Beran zait tinaga jechuudha. Akkuma argitan zaiti bifa feetan itti naqachuu dandeessan zaiti itti naqa. Akkuma argitan zaitii fi shunkurtii itti naqee jira. Distiin itti fudhatan distii kana jechuudha. Distii qadaada qabu san gubbarraan distii saffeeraa jechuudha. Yoo akkanatti shunkurtiin bilchaatee kamuuna itti naqan jechuudha. Kamuuna itti naqatan egaa kamuuna itti naqanii booda tamaatiin gullaha itti naqatu jechuudha. Akkuma argitan kanatti itti naqattu waliin geettan. Eega timaatima gullaa itti naqxanii booda salsaa itti naqattan. Salsaa itti naqattan jechuudha. Hanga amma akka nyaataa guddaa tokko ga'utti as booda walii maxxan. Akkuma kunoo kana fakkaata. Eegas booda soogidda itti naqxan jechuudha. Kuno soogidda itti naqxan. Maankaa tokko kan nyaata akka ga'u jechuudha. Waliin dhooftan. Eegas booda kuno qullubbii akkuma jirtu keessa keettan kuno. Kunis qaaraadha akkuma jirtu keessa keettan. Kun jazara jechuudha. Maqsuuraa jechuudha. Akkanatti xumurree jirra ammallee itti deebina. Kana booda kunoo foon akkanatti gubbaan itti naqee jira jechuudha. Eegas booda bishaan ho'aa kan dafee itti naqadhaa jechuudha gubbarraan. Haga foon cufutti akkanatti itti naqadha bishaan ho'aa xiqqoo waliin gahee. Haala kanaan eegas booda qurree fidadhee itti qadaadadhaa jechuudha. Haala kanaan itti qadaadhaa sa'aatii tokko tura. Sa'aatii tokko eega ture booda walitti dachaan. Asitti ruuza kobbee afur jechuudha. Kobbee afur fudhadhee dhiqadheetiin naqaa jechuudha. Bishaan itti guutee dhiisa haga foon bilchaatu jechuudha. Yoo foon bilchaatee gubbarraan itti naqaa. Ammas haga dhumaa na hordofaa. Kunoo dhiqee qopheeffadhee jira. Bishaan itti guutee haala kanaan tura. Yoo ruusni bilchaatee gubbarraan itti naqaa jechuudha. Ammas na hordofaa. Kunoo eega sa'aatii tokko ture booda amma ture irraa buqqisee jira. Kunoo kana fakkaata. Kana fakkaata ruuzi bukaarii fooniiti jechuudha. Amma ruuzi dhiqadhee kobbee afur dhiqadheera. Akkuma dur isinii jedhe naqaa'ee tursiisee jira. Irraa itti naqadha. Haala kanaan jechuudha. Ammas walii gahee argitan kanatti kunoo akkanatti itti qadaadee tursiisaa jechuudha. Daqiiqaa 15. Daqiiqaa 15 tura walitti dachaan. Amma kunoo akkanatti gahee jira. Gaheetiin jira. Qiicee jira. Haala kanaan dalagam ruusni bookaariidha kan foonii haala kanaan dalagamaa. Kunoo akkuma argitan foonii sirriitti bilchaatee jira. Kanaafuu yoo isinii tole subscribe godhaa chaanela kiyyas guddisaadha. Ammas share waliin godhaatii hiriyoota keessan biraanis gaa laayikis godhaan isiniin jedha. Ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan hundi bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmata rabbii keessan haa jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.